wanti tokko roorroon takka sirra keessanii akkasumas siifis gabbee dubbata. Isi naan dubbatin nam takka naan dubbatin anu ofin danda'a. Si dubbachuu si dubbanna maaf yaalattee si dubbanna nuti ati nu dubbadhu jettee nuti si dubbanna. Yoo wanni tokko dhufe immoo siis akkasumas si dubbanna garuu sirrii miti arrabni hin barbaachisu asirratti waan akkasii dubbachuun sirraan barbaachisu. Immoo ka keessaan dhufe arafaatoo siin jee akkana bakka afaan nagayaatiin deebistee afaan namni namaa godhu gootiif rabbirraa jazaa harkata. Ol baatee immoo akkana jettee dubbachuu qabdu ture. Oda bilooki dhugaala. Maaf isaan deebii takka saniin kan sirti saasa'uun barbaaduun jeen narraa deemi waan barbaaddu keessaa nagaafadduun jeen ofii isaatiif qaalichi odoo si taatee jechuudha. Maqaan odoo nama kana waa godhaa jirtuu fi odoo bika guddaa qabduu fi maqaa kee gabbaanii gisee siyaasa waan taane si kaasan. Sanis nutu dubbanne itti himne waan jiru hundumaayyuu dubbanne sin xuuyne achirratti wallahi hamtuu deen dubbanne maa sana namni namaa godhu gootee isi wara dhugaa dubbadha wara dhugaa kosa waan isin ciiste waan isin ciiste ijoollee keessaan ijoolleetti haasoyte ijoolleen gabbaatee miidiyaa irratti haasoyte habibti isin miidiyaa irratti isin miskiina isin cawaadha. Wanti miidiyaa irratti haasoyte jiru guyyaa sanis waa'ee keetiin dubbanne akka nama jibban akkan jibban jaarte Oromoon Habiibti waa'ee keetiin dubbanne dhugaa dubbachuun waa'ee keetiin dubbanne. Afaan Oromoo kiyyaa ofii galaan jiru. Nagalaa jira. Bira ture gisee san nagalaa. Kanaaf waan badaa miidiyaa irratti hin dubbatin arraba badaa sun dubbatin dabbaalis gaafate seeraan deebisuuf qabdu. Garuu ammoo mirgan qabu. Isaantu isin gaafachuu mirga qaba. Angkat dama bahasan tahu mereka kabu naga facu, mereka kabu, nambeku isam beku. Mau gitu. Natuina ye si beku. Natuina offline dor kan ile. Ile media ratin Arab setana, anile media rabetin is Arab. Itu teragagai. Khasitu ke gadebis garuu moo waan badaan dubbati maafsa sagalee kee waraabama. Atilan dubbiran qaqqabin mustari awwal kabanyami dubbiran qaqqabin waanuma isin nadho Saudi Arabiyaa sanitti haasoyte nadho Saudi Arabiyaa gabbaatee haasoyte Arafat miidiyaa irratti haasa'ini malee keessaan isiitu itti haasote. Gaafa naa qabbanoyte. Amnura qabbanayni. Akkuma siin jette san siinillee jettee jirti. Namni hundi dubbachaa ture maafusa namni hundi haala keetti galchaa ture. Telefoonillee deem dalagadhu jaanii dhugaa likki itti himan gabbaatee wanti si arrabsiise tokko hin jiru. Wal xiqqeessuu jaama. Maana gaafate. Inni si gaafate seera deebistee fi biraa bu'uu qabdi ture. Nuunudha isin kana gaafate eessa keessanaan jee nuunudha isin. Doktor Ifnaan. Kaameraa seeraa balaa. Sitti mi'a waan badaan dubbatin asirratti. Doktor Ifnaan. Anakka waan badaa dubbadhu hin feetuu mi'ati dhaqiitii hin gaafatini mucattiin yoo hiriyaati jetaate malee Arafat narratti qoomti yoo hiriyaati. Maafuza. Way. Tasgabbaa'ee mee dura shayitaana firaanaa. Laa akkasii maa na gaafate inni maal abbasa na gaafate nakka nani guyya tokko na gaafate kaamma na gaafatu kana dureen michiyoota akkam goote maafuzaa teenya michiyoon tun hojii harkattee eega hojii dhabde mee akkam goona mee micatii tanaaf furmaata maalii goona maanaan hin jiin akka guyyaa mana sanii fuune namni takkitti isaa kana gaafate hin jiru gaafaan dubbii naan dhoyte mucattiin hangabbee uummata kana himadhaa jandaan godhadhaa jettee mana kiyyiteessee jandaan godhattu jeeni deemee murti guutoo keessaan dubbise waa imoo isiraa lakkoofsa fudhadhee lakkoofsa isaatuun qabu ni sagaleen qabeef dhaggeeffateus waasaappiin ni qabeef dhaggeeffateus okay rakkoon qabu dhaggeeffatanii usaniimi namni akka mucattiin na gaafataan jiran dureen isaan ajandaa godhachuu kaate mana kana teessee anarraa fuula dhabdee malee abbaliyyan kiyya. Amma mana biraa deemtee guyyaa sadiitti ana ajandaa na godhatte haana godhattu dhiifameemi irraanfanneemi inni dhufee maana gaafata amma maana gaafata. Okay amma ani hawaasa kiyyaa wajjin fataa jee ummata kofalchiisaa jira waan biraa keessaan jira maana gaafata. Ati amma dhagaye ati amma fataa jechuu ni dandeessa miidiyaa mataa keetii qabdaa taphachuu dandeessa. Wanni bareeddu dhiftuu laata? Iftu jee mee ani tun amma badiin qabaame ijoollee waliin fataa jechuu jira ifiif natti ergatee dhufu. Yoo ati badii qabdu garuu akkatti aartee loluu kan kee waan sababa si lolchiisee. Waan aarsu bar laaliftuuti jedhee.
badii qaba wajjin bareetu badii qabdee loluun kan kee maaliif lolta tasgabbiidhaan namatti dubbachuu obsi dura iftuu taphachuu badii qabdu badii namni mana maqaamallee na beeku hangaan jarjarullee saadittamii afur taphachuu qabdi mirgasiiti taphachuu mirgasi guutuu qabdi garuu immoo doktoritnaan muut qoradhu kutaa kana usle seeraan deebisuu qabda malee oowwitee loluun seeraan deebisuu hin barbaadu bakka hin deebisuuf seeraan mustariyaa bakka gaaffii kanan fadhiyoottee bira bu'uu qabda malee isa hojii walitti aartee bu'uun sin barbaachisu dabbaalsiis ta'es nama biraas ta'es numa dubbate yoo ati mirga isiiti deebisuu dhabuun dhiisiree atiif naan haay maal ummata ajandaa torbaan hin barbaadu akkanaa dubbatanis hin fadhu qoy ati amma maati ajandaa si godhan yaarrana laali deewa nagara daan wallahi nama kuma takkaana takkitti firaa dhokka wallahi dubo giti ammo iftu dhaggeeffadhu yaa iftu teenya mi'a qaamaan na beektan gaanaan jarjarullee ni beekta jechuu micattii tana bar odoo dureen na gaafataa jiraatanii wallahi laazim na gaafatanii laal haala bareedaan deebisaaf ummata mucattii tana narratti quba hin qabaan mucattii tana maal goote naan hin jiin takkaa hayi naan hin jiin assalaamu alaikum naan hin jiin kanii naan sagalee qabeefu mucattii tana aasaa kiyyasan naan deebisin arra deebi'anii ajandaan dhufnaan ajandaan godhachuudhaaf maana gaafatan dureenuu nan gaafanne takkaati. Si gaafachuun qaban ammoo garuu amma takkaa sinjaa hinaaruwan odoo dureen qubana qabaatan wallahi hinaaru. Okay wayin sinjaa dhage guyyaa amma mucayyoon arafaat dhuftee mana sabboonaatti haasoyte suni eenyu waasii uumamee haafuzaa akkuma dhugaatti si gaafadhaan amma maa sinjatte sinjaan. Laa namni naan himne beektaa ijoollee takkaa jira Suudi Arabiyaa. Ijoolleen suni mana kiyya kanatti laa ijoollee wallaa ijoollee dalagaa biyya raafitee kontiraata galchu ijoollee miskiina raaftota na gubbaarra ciistee laala haa jettee silkiidhaan ijoollee suni wajjin haasaa bultee kan kana. Ijoollee santuu muciyyoo jallisa arafaatan qabda akka badiin qabdu arafaat miskiina arafaat yoo tumte sii tumamti arafaat yoo rabsite sii farrafamti jecha takka si afaan hin deeffattu arafaat sii galee kan muciyyoo san jallisee dalagaa dhoorkellee ijoollee Suudi Arabiyaa san maal jaaniin eega wanni taate jaaniin eega dalagaan hin harkanne isaan dureenuu akkana jaaniiti mana sanis fuudhaniiti ammallee deebiiti geemi na taphachiisaa jiiniiti ol bahi waa'ee geemi irratti dubbadhuuti sababa geemi san godhanii siyaa gargaaranii suuqii dukkaana suuqii wayii siyaa bananii ummata kana ajandaa godhadhuu eenyu warri ajandaa godhatan seemuu murtii guutaa fi wanni kana faadha. Dabbaaluma kana faadha warri silaa ajandaa godhachuu deeman. Maal naan jaan Habo Rashiidaan illee dubbisi naan jaan Habo Rashiidaan dhalatteeti ijaa'u nan beektu. Naa beektu waluu quban qabdu fooloo walirraa hin qabdu yaaftu ta'e. Ani Habo Rashiidaa baantanis hin beeku. Isin warreen dureen odoo mucaan san qarshii 400 hin arginiif ni gargaara jechaa turtan suni mee amma if qabaati maallaqa dureen ni attaniif san arrallee taatu kannaafiin jeen. Kanaaf jeen wallahi ifi gargaaruun fadan muciyyoota ibidda keessa naquu fadan jennaan isin laayifii seenetiin akkana dubbadhaa jennaan hin dubbattu jedheen mana kiyyaa baatee dubbatta malee as teessee ajandaa akkanaan kaasinii namni sitti qoflaan jeenan sitti qofla jeeni dhoorkee mucattii tana jechuudha dhoorkeemi iftuu teenya ijoollee san itti haasoyte laalisiin ijoollee san inni guyyaa 3 nagabuu bulee jetteen ijoollee san tuututu miidiyaa irratti dubbate malee isin hin dubbanne isin dhorkaa turten sagalee sitti illee dhagee isin dhokeeffatteetti keessaan ijoolleetti haasoyte jirti keessaan kijiban irra keessee isin waan isin keessaan haasoyte ijoolleen turtee miidiyaa irratti dubbate. Amma dhageegaa. Ammas dhaggeeffadha akka ijoollee maaliif waan sun jalqabaan gadumaan achiin ture waan ta'eef insan si gaafa dheenyu si himee maaliif namni kun yeroo ammaa hedduu nama walitti diruu jaalata sii galee amma ati mucoon suni namaaf zaagaan moo beektan.